Wayye kannoo. Dubbii ibsaadhii samaa. Kannoo. Deeyi kuma soddomatti si qajeelchee moo? Nasra dubbii ibsaati isaati. No, murtii. Kanuma isaanii lamaan malee dhiisaati ibsaati. Okay, Ali fengat dubbat dumi ani nusalan. Ana usi amma te dufan Ali an. Ammoo qoy murtii Ali sirra dhiisi ammoo itti godhata. Qaniyee. Murtii andii zimbal. Qanooyee. Wayye. Midree tafa'u. No, wanti takka badiin jenne bar Nasraadhaafis illee himeen jira. Ani murtiitti wanti himee takka illee hin jiru. An murtiidhaan. Okay. Wanti siin jedhe jira ammas biraa seenee miimana. Of course ammoo si galchee deebi'e ani ganaa manatti hin galle bara ammaa makiina. Siifin himaa garuu immoo mananaaf bilbilamaa jira miira baqa si waliin illee oguun jiru yoo sitti mul'ate antini wanta gaarii keessa hin jiru sammuu kan koona. Maal? Mananaaf bilbilamaa ture. Garuu immoo sababa kiyyaan akkas taate akka hin jenneef akka hin cinqabneef of keessatti qabadhee dhuman. Maaltu ta'e qoy wanni addaa maaltu jira qoy. Wanti takka murtiidhaaf anaa ibsaa guutuu. Mee namoonni kun hundi namni hundi muutirra kaadhaa yoo takka namni hundi yoo akka dubbannu barbaadan. Murtii yooniin siif ibsee dubbatte irra hin jiru waan si dura ture. Annaa gala wanni hundinuu. Sii galee guutuu beektee jirta ayyee. Okay. Yaa amma qananiini maaltu jira akka jechuuti mi gaafin ishii wanni addaa maaltu jira. No akkasii miti. Akkasii miti yaani. Fadhee baraanis akkan understand godhatte. Naa ibsee maaliin. Maaltu ture qananiin wanni kuni prankiidha malee waan dhugaatii mi ummaatii yaatu na bilbilee aruuzni yoomii. Of course, anaaf kanan listen, amma nama kumaari baafurtu jira mi'as. Kanani namni waliin nuun finne anaaf duraanuma irraa gwaddanya normaal gwaddanyuma ammas wal fuunee gizee nuti jennuu dubbannu agartanii jirtanii Facebook irratti haa dubbannees like wajjuma nyaatee dhuguu akka nama tokkotti ilillee walii kannuu waan addaa miti birthday walii kannaa saahibni walii ni kannaa obboleettiin kannamti akkuma nama ture obboleettii yaafa kanneen agartanii jirtan jeeti yaada nama keenya kan hin dammaqin hin beekneef yoo ta'e haaraa maybe anaaf kananii iddootti kananii fi anaarras wajjuma ollee adda baane wanni adda anaaf ishee iddoo hin jiru. Yoo dhugaa dubbadhu jettan immoo qananii lafaan jaasaba hariiroo jaalalaan qabnu. Maaltu ture qananiin nama dalagaati. An dubartii dalagattee jiraattu ni jaaladha. Jabduudha yeroo hunda dalagatti direedhaa faamiliin ishii cinaan direedhaa jiran kana hoggaan jiru obboleettiin ishii takka direedhaa heerumtee achi jiraatti. Isiin immoo direedhaa irraa meeshaa finfinnee deddeebistee. Dhaggeeffadhu murtii buusoo gahini habiibi. Obsi jaalfaadil. Jalfadil waan ati feetu qofan siyaasa moo dhugaan haasa? Haasa jaalfadil wal dubbadhu. No haasa bakka rakkoon hin jiru. So amma isinii gabaabsu? Haasa'u isinii gabaabsee gabbuu? Maaliif fuuta? Tara gaaggeetuma fata bayyanii. Anaaf qananii jidduu is nothing. Wanni haaraan hin jiru. Ifuusif naani ifuusif. Akkanuma nothing nuun jechuun hin jiru ni fuutaa mi ni fuutu. Manguddoo ergina. Yoo rabbi dhugaa godhe anaaf qananii wal fuuna rakkoo miti. Garuu namni nuun jeef waliin fuunu. Dhugaa godhu. Kannoo kashti. Jaalfadiloo namni hedduun amma kunikko kan hin dhiifama gaafachuu beefis illee ko wanti biraan jiru aniif murtiin us jenneedhuma dhiisuu ni dandeenya kana booda ni dandeenya garuu immoo wanti hin dhiifama gaafachuu bees Nasraat dhiifama maaltu eenyu dhiifama gaafata murtii listen qoy na dhaggeeffadhu nu gaafatti murtii maal waan gooteef bicootun. No macaawataa keessanii isinii gammannee afaan bannaa bidiraatii gisee nuun jettanii sama gaafattaa. Yoo isin macaawataa keenya hin taane eenyu macaawataan keenya? Ahaa tanaafuu akka barbaaddan nu gootan dhiifamaas nu gaafattan jechuudha. Of course akka feene isin godha dhiifa an addunyaarraa waan dhiifama jaamutti nama nu godha. An keessan jiru murtii nu gaafattanii nu gaafattan adeeroo eenyu nu seetan. Boru ajandaa biraa haaraa qabatee dhufaa agarsiisu maaf jarjartani. No kamo maal nu see inni akka feene isin goonaa. Yoo isin macaawataa. Maqaan kiyyeeñu akka feetee bar. Murtii. Akka feete hormaa su'aanis hormaa su'u ni beektaa. If jala yaasi ani immoo. Guys my family. Ani hormaas. Obsa yeroo tokko jaalfadil guuto obsa laali. Okay kannoo yee. Abajaa hasaawaa jiru. Murtii እንግዲህ እኔ የምጠበቅብኝን ተናግሬያለሁ። ከዚህ በላይ ከነሚፈልግ ነው ሌላ ነገር አይደለም። እኔ እኮ ይቅርታ ለመጠየቅ የወጣሁት እኮ ሌላ ነገር አይደለም።
ሲገለይ አይነና አንቺ ገብተን እኮ መናገር እንችል ነበር ያንን ነገር ምን አሰበለሽ ቀነኒ ካና ሙርቲ ጉቶ ትሪዝ ካና ሙርቲ ጉቶ ትሪዝ ሙርቲ ጉናፊ ሎሉ ጅራቲ ዲፈማ ጋፈዳት ያዋሰ ከከት በለስ ኖ ሙርቲ ማለት በለስ ተሚዮቱ Iyo wanta ሙርቲ ጉቶ ሚለጅቱ ሲሰንዴት ያካራባን ታስቦ Anaaf murti guutoo kana wati qoolan nuti isaati xiqqoo. Murti guutoo mucoo wanni siin gattee nu dhageessiteela dhaggeeffadhu. Mucoo atis nama haadha qabu, nama abbaa qabu, nama obboleeyyan qabu ati nama kabajaa fi hayaa qabu mana isaa faamilii isaarraa akkasuma hawaasa isaarraas. Intalti tun intala dhalaa nama dhalee qabdi, nama guddisee qabdi, nama hojii dhalattee qabdi, hiriyyaa hojii guddattee qabdi. Okay? So nama hojii nyaattu akkanaan jetti ani waniin garaan laafistee aan dhufee fi nafidde dirqii nafidde na kadhattee laayifii seentee nama dhibbee torbarra cuftee baate. Naan jetti guys an sagalee loon kaasisiisin Arabbi jaati obsa. Nasra qoyisiitiin hima. Wanti ansi fidee fi simmoo murtiin namaan kabajuuf namaan nasraan guutuu jedhee fi si bira dhufe. Thank you. Wanta biraati. Laal wanni siin gattee murti guutoo hamtuun biraan jirtu. Nasra abbaan kiyya baadiyyaa jiranii jettee la. Namni itti dawwalanii intalli teessan heerumtee jaaniini ummaan biyyaa fi abbaan natti dawwalanii obboleetii. Nasra bilbiltee eegalte gisee eegaltu waan kana ishiin. San gaafatu mirga qabdaa. Dirreedhaa obboleetiin biyya baruun deemuu deema. Yoo waan kana narraa bitti. Wajji olleemi anaa fi ishii waan guyyaa har'aa kana wajji olleemi. Har'uma wajji olleetiin galcheemi bishooftuu olleetiin. አይደለም ያልገባኝ ነገር ሙርቲ አንተ ምን እያልክ ነው? እኔ ምን እያልኩ እንደሆነ ታውቃለሽ? እኮ ሙርቲ እኔ እኮ እዛ ጋር እኮ አንተ እንዳትጨነቅ ብዬ ነው እኔ ነኝ እዚህ ሁሉ ነገር ውስጥ ያስገባውሽ የሚለው ስሜት እንዳይሰማክ ነው። እዛ ቦታ ላይ አይደለም የክብር እንግዳ ሆነክ ተጠርተክ ስላለክ ነው። ከደበረክ እዛ ጋር ያሉት ሰዎች ይደብራቸዋል። ላስደብረክ ማለ ዱባ ከነ ሁንደ ዲፈማ ምናምን ወኒ ጃሙን በርባሽ በር ይሄ just joking ቆሳቱ ነው። እኔ እኮ እዚህ ላይ እኮ ማለት ነው ሰርቼበት ማድርበት ቲክቶክ ማለት ሱቄ በላው ገብቶሃል? አይ ቲክቶክ ይሄ ማለት ያማ ኖ ወንተማኒ አመ ሶሪ ጀቹ ዱፌ በር አነነ አኔ በከከ ሶሪ ሲጀው ለሰ አንበከከ ሶሪ ሲጀው ቀነው ሙርቲ አይደለም ነመ ቦር አኒ እኮ ገስቲ ላይ ስለለ ይላልቲ ኦጎን ላይቪስ ሙርቲ ሜሪ ናንጀደን ሲገለ እውነታውን ተናግረን ቀኖ አረ እባክሽ እንደዚህ አትጨናነቂ በእናትሽ። ለምን የትኛው ለማለት ሁሉም ነገር ከቤተሰብ በኋላ ነው። ሁሉም ነገር ሚዲያን ይለ ወንቲ ሁንዲሌ ሲገለ ወላ ቀወት ፈልገሽ ኦኬ ፈልጌ ቢሆን እዚህ ደረጃ ላይ ይደርሳል ብለን አስበናል። እኔ እናንተ አላሰብንም። ጀስት ነበረ እኮ በቃ አቲስ ይለ ያኔ አኒስ ያኔ በር ወንተ ከን ገኤ ፋሚሊ ብረገኤ ፋሚሊ ከየብራ ሚዲያራን ገኤ አመስ ሚዲያራን አገውኒ አንሲኒን ጃለዳ ሲኒን ከበጃ አኒፍ ሞርቲ ወንት ተከን ቀብኖ ካለ ኖርማል ነው በነከ ዱቆቹ እንደ ሰበር ኖርማል አበቃ እኮ አሁንም ሆነ እኮ እኔ እኮ የተናገርኩት ምንም ነገር የለም። ክፋት እኮ አይደለም። ሙርቲ በደለኝ አላልኩም። ምንም ያረከኝ ነገር የለም። አናፍሲ ወሉማን ዱበኔ ቱሬ ጉያ ሬፍ ቦሩ ቪዲዮ ወራምኒ ማገድ እንዲስ ሰሩማ ማሊፋን ገዲዲሳ አኒፈት ዱበኔ ገዲዲሳ ሲንጀጠኝ of course video waraabni anaaf kannoo wadde wanni biraan jiru ani baraka ajandaati umalle hunni beeka stage qabda bale ana bira hajirani beeka ni bar kankin dubbanne kwan murtii kankiyan dubbachuu jira ande amma maaliif ames lachu confuse nu godhu jirtani bar akka waan wal qabne nu fakkeessare akka bari prank te amalle ajanda room tanjaaga wallahi አይደለም ጃልፋዲ prank እንደሆነ ታውቃላችሁ ሁለታችሁ ጃልፋዲሎ አሁንም ፕራንክ ያረጋችሁ ነው ባይዘው አመለ ፕራንክ ዝጎዱ ጅራን ጃንቃን ወላሂ አንተ አትቀልድ አራዋኑ ተበተኒ ኑገንገልጅተኒ ሙሜ ሙርቲቡ ዛቴ ወማ ቪዲዮ አሊ ተራን ከኒተኒ ቆያ አሊ ኸኘ መ ዱበዱ ዱተነ ጃልፋዲሎ አመበር ዋን ዲፈማ ጋፈተኒስ በከተን እንጅሩ ቀናኒን ናጉማ ጭንቀምቲ ada wani takanjiru kanno ijahesan kanno ye ali nu taate jirti kanno ni ya kanno nu taate barani gudo ready miti kanani fuli galfanna خلاص kanani sinifin galchaau sa simma jarjartana kana
Egaa tana barbaanna malee nuti asirratti dhiifamaa fi maarii kana keessa malee jiru. laa murti guutuu waan takka dhagee afaan mini yoo qananii fuute saba kana mataarra nu jirta quba qabaadula. Qananii numaan fuudhaan garuu hin jarjarin Yoo akkasii muti yoo tana dhageeffadhu murti guutuu safaa tana karaan jirtu waan dhageeffadhate obboleessa kiyya. Yoo qananii fuute mataa kana gubbaa nu jirta laal. Yoo kaan isin macaawachaa kiyyaa jantaan isin godhette wallahi laazim tikeeta muradhee sin dhufe finfinnee sanii quba qabaadhu. Qananiin bar wallahi na dhagaye dura dhageeffadha. Qananiin intala kabajaa qabdu. Rahmata rabbiiti walii galatti isin amma Murti guutuu qaamaan agarte moo nagarre mijiyyoo tan akkami fayyummaan nyaata. Habibi nama akkanaatu nagarree ni jechuun arraa wajji moo lallee Siidee naree bakka haa halaan Jaalallee jirraa fuudhi Nadage mijiyyoonni hin jaaladheette atis dheete qaamaan agarte fayfayo yoo halaaleessine warra beesine anaaf gammachuu kiyya. Ay eeggachaa turtan kunoo dubbe guyyaa kee arra murti shaabareeda. Nasra dubbiin ikkoo dubbii halaal gatiin taanii fi malee ikkoo wanti nama itti jedhu musliimaa mucaan musliimaa indee dargaggeessa wanti inni itti badee takka illee hin jiru. Ammas nama hojjetaadhaaf kaan bulaallee. Koo wanti minim say nagar. Laayifii kanarraa niin bu'amu na dubbatan kista kanaa dhaggeeffatan. Haaya ministeera Ooy murti guutoo keenya maal isaarra akka nama nun beeknetti itti nurratti waan obboleessa kiyya qabbanaa. Nasra ta duraan duraa gad na ballisi. Haaya gabballisi mee fajira muti tara qabdaa murti guutoo gabballisi. Guddisuu bal'isuu Gabballisi bakka. akkam bal'isuu akkamiin godha. Wallaahi Aawo gabballisi jaalfatu. Ballis. Ali ammen No iskiliin akka guddisuu of course. Okay amma na dhaggeeffadhaa ishii. Singira godhisiista. Amma na dhaggeeffadhaa. Qananumaan gaafii isin bira gaafadhaa qabe. Ayee gaafadha. Qananii Singira godhisiista. maaltu ture hagaree funa dura wani ture maaltu ture min dabbaresti. Akkam? Jechuun maaltu ani beeru maan ture ani silkiin xiyya dhaamtu ture mi giza chiidhuuf nu bishar ture. Ara wamti takka illee hin jiru. Okay listen anaaf si akka wal jaalannu maal wal gaafannee ni beena hoflaa taphataa ta'u hojjaa sun akka saayibatti malee. No. So itti aansee maaltu dura kan wantu xaaxaa fide just jookidha jennaan jookidha wanni kun dhumee bar maa jajjabeessitanii ilaaltan. Tabiraa immoo yoo wanni rabbii yoo hogguu takka qoosaan dhugaa ni ta'a yoo qoosaan dhugaa ta'e sun fedhii waan rabbiin fedhe rakkoo miti. Kanarraa hafe miidiyaa kanarratti namni wajjin mul'achuun waan addaati. Isaamii fi mucaan hojii isaamii fi intalli hojii dalagan sun jaarsa jaartidha. Ijoollee warra Habashaa sun. Maaltu nuungee Habashaa nuti Oromoodha. Aboo Faatimaa jaalfati awon hin bu'an kalas nagaan tura. No obsi jaalfaadiloo murti guutoo taa'e. Jaalfaadiloo dama godhaa mee Nama biraa tokko jira beeroo nama hayyayyaa. Waaqessi godha bakka. No dhugaa asoo jirra gaa maali yoo. Ayyee haasaan. Oromoo tanaaf wanni hundi haaraa. Nama lama wal biratti arguunis isaaniif haaraa. Na kanaaf akkasitti waan hawwii namni hawwii isaa ibsate. Ammallee baga wal fuutan namni jenjoo wal biraa ni bareedanii wal fuutan ni bareedanii yaa qananiin bareedduudha kabaja qabdi naamusa maatii isii kabajji just na biratti ishii mucootu wal jaalannee manaan hin jenne akkas namni saahiba faarsuu hin danda'u fakkeenyaaf Nasraan yeroo tokko ibsaan jaaladhaa jechaa turte ni yaadata yoo ta'e wanni sun dhugaas ta'e kijibas ta'e akka qoosatti fakkeenyaaf. Nasraan karaa baasenaan jechuu deemtaa os. Dhagee hangaatuun takka amma fakkeenyaaf murtiin jaaladhaa jetteeti fooloo harkachuu jirti micoosan deebiin kananeef narraan dubbatiin hin jenneen good job itti deemiin jeen mirga keeti maalifi warri miidiyaa kanarraa nama asii quraana qara'uun dhaggeeffatu nama maarree ilmaadha maarree ijoo dhaggeeffata nama abaluun jaaladhee ifin ajjeessa ijoo dhaggeeffata micoon sun ifin ajjeessaa naan jettee dalaa ifirratti hin fide ifin ajjeessaa ifin fannisaa yoo murtiin argannee ifin fannisaa jette nama dila takkaa daawwatu ture waan hin jeen dhaggeeffadheetiin of bileetii xiyyeef ajjeessuuf taa'ee namni keenya haganumallee siin gammadu ifin ajjeesinii jeet irraa si dhoowwaa namatti ni mini haada fodhu yookaan dawaa bitadhu magaalarraa xarafa bahi muka guddaa bira dhaqeeffannisiin jeen karaa gabaabaa jechuudha. Akkatti fajjeeftee argitee dhuftee ta biraallee wayi wasareen nu jaatte. No mirga ishiiti baay'ee dhowwuu hin dandeessu namni mirga namaa daangessuu hin danda'u. So anamma kaniin laayifii karaa dhufee isinii dubbadhee wallaahi kabaja qananiiti maaliif jennaani cinqamte micoon tun like faamiliin ishii ni gaafatan dawwalee namni na gaafatu hin jiru aniin ilma dhiiraatii. Abbaa fedhe fuudhee abbaa fedhe addabii abbaa fedhe hojii jiraadhee like whatever I do. Amma kana beekuun kee waan guddaa laalamma.
mirga kiyya intala duraati maatiin ishii gaafatan inumaa biraazari hiriyaa biraazari ishiidha ganama na dubbisee ara wanni kun qoosaa ta'utu jira normaalii waan biraati miti micoota naggaadii first of all naggaadii dha ishiin miidiyaan ishii kunillee akka gaariitti na uguneefi meeshaa